Hordoftoonni YouTube chaanaala kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalaati. Har'a akkuma mata duree irratti argitan kana gaafii dubaroonni hedduun karaa telegiraamii fi karaa fuula feesbuukii kiyyaa na gaafachaa turanan isiniif deebisuu dhufe. Innis maalidhaa, dubartiin takka yeroo marsaa laguutirra jirtu yoo walqunnamtii saalaa raawwatte ulfaa'uu ni dandeessii kan jedhuun isinii deebisuu dhufe. Egaa warra YouTube chaanaala kiyyaa haaraa taatan YouTube chaanaala kiyya subscribe gochuudhaan barnoota fayyaadhaan wal qabatan kana kan gara fuulduraatti hojjechuu dandeenyu akkasumas immoo kan dura hojjetaa turre akka argattan taasisa. Dabalataan immoo viidiyoo kana like gootanii yoo jalqabdan nutti tola. Kallattumaan gara gaafii deebisuutti deema. Egaa dubartiin takka walqunnamtii saalaa yeroo marsaa laguutirra jirtu yoo raawwatte carraan ulfaa'uu ishii ni jira. Garuu baay'ee xinnaa miti. Inni kun akkamitti ta'a? Dubartoota akkamii keessatti? Dubartoota guyyaan ovuleeshinii isaanii akkuma marsaa laguurraa deemanitti dhufan irrattidha. Noormaalii dubartii takka guyyaan ovuleeshinii isaanii hedduminaan kan itti dhufu marsaa laguutti dhufuudhaaf torbeen 2 yeroo hafu kan guyyaan 14 yeroo hafuudha. Dubartoota akkasii keessatti yeroo marsaa laguu walqunnamtii saalaa raawwatame carraan ulfaa'uu hin jiru kan baay'ee xinnaadha. Haa ta'uutii garuu dubartoota tokko tokko irratti guyyaan ovuleeshinii isaanii akkuma marsaa laguu irraa deemanitti dhufa jechuudha. Dubartoota akkasii keessatti dubartoota guyyaan ovuleeshinii isaanii dhuma marsaa laguu irratti itti dhufu keessatti walqunnamtii saalaa yeroo marsaa laguu yoo raawwatame carraan ulfaa'uu ni jira jechuudha. Sababni isaas akkuma beekamu sanyiin kormaa dhiiraa yookaan ispermiin qaama saalaa dubaraa keessa guyyaa 3 haga 5 tura. Guyyaa 3 haga 5 waan turuufuu dubartiin sun yeroo marsaa laguutirra jirtu san yoo walqunnamtii saalaa raawwatte sanyiin kormaa guyyaa 3 haga 5 waan turuuf ovuleeshiniin dhuma marsaa laguutirratti yoo dhufe guyyaa sawwaa wal dhaqqabuu danda'uufuu dubartiin sun salphaatti ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Dubartiin sun salphaatti ulfaa'uu dandeessi. Maaliif jennaan ovuleeshinii ishii kan akkuma marsaa laguu deemin waan dhufuuf jechuudha. Ovuleeshinii jechuun baay'ee ifa akkasiin ta'u ovuleeshinii jechuun imala hanqaaquun bilchaatte bakka itti oomishamtu yookaan immoo oovaarii keessaa gara ujummoo oovaariitti taasistuudha. Dubartiin takka ulfaa'uudhaaf yookaan garaatti ishee hafuudhaaf ovuleeshiniin jiraachuu qaba. Ovuleeshiniin jiraachuu qaba. Ovuleeshiniin yoo hin jiraanne ulfaa'uun hin jiru jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu dubartiin takka marsaa laguu dubartiin argitu takka saayikilii tokko keessatti ovuleeshiniin yeroo tokko qofadha. Ovuleeshiniin ji'a tokko keessatti yeroo tokko ovuleet gooti saayikilii tokko keessatti dubarri takka. Kanaaf dubartiin takka ulfaa'uudhaaf ovuleeshiniin jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf gabaabumatti dubartiin takka yeroo marsaa laguurra jirtu yoo walqunnamtii saalaa raawwatte kondishinii amma jedhee kana jalatti carraan ulfaa'uu ni jira jechuudha. Haa ta'uutii garuu carraan ulfaa'uu dubara kanaa dubaroota muraasa keessattidha. Ovuleeshiniin dhuma marsaa laguu irratti kan ta'u kun dubaroota muraasa baay'ee muraasa ta'an keessattidha malee baay'ee miti. Dubartoota hedduu keessatti ovuleeshiniin kan gaggeeffamu marsaan laguu dubartii sanii itti dhufuudhaaf guyyaan 14 yeroo hafu ovuleeshiniin kan gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf kanarratti hundaa'anii dubaroonni yeroo tokko tokko akka marsaa laguu saayikilii yookaan ritim saayikil kanarratti hundaa'anii mala uumamaatiin da'insa ittisuu qoricha malee da'insa ittisuuf illee fayyadamuuf warri yaalan jiru. Kanaaf jecha yeroo tokko tokko feelarreetti qabaataa jechuudha. Feel godha. Malli akkasitti malli uumamaa kan andarmiiteediin kun akka yoo fayyadaman sababoota akka amma jedhee kanaaf jecha feelarreetti isaa hayi waan ta'eef hin gorfamu jechuudha. Kanumaan isinitti dhufee mata duree garaagaraa yoo barbaadan mata duree garaagaraa irratti naannoo viidiyoo 100 olii tan hojjedhe waa'ee maloota qorichoota maloota ittisa da'insaa waa'ee of eeggannoo yeroo ulfaa dubartiin godhuu qabdu akkasumas immoo qorichoota ulfa baasanii fi dhiibbaa isaa wal qabatanirree waa'ee poostpiilii viyaagiraa kana irratti barnoota garaagaraa waan hojjedheef keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Mata duree isin barbaachisu kanuma ammas irra deebi'ee warri YouTube chaanaala keenya haaraa taatan YouTube chaanaala keenya subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo keenya like otoo hin godhin hin bahina. Gaafii biraa yoo qabaattan ammas gaafii kommentii jalatti nu barreessaa.
Ammas dabalataan wantoonni fuula feesbuukii keenya nu hordofuu barbaadan yookaan meseejii karaa saniin nu erguu barbaadan fuulli feesbuukii kiyyaa Dr. Birboo Caalaa jedha. Akkasumas fuulli tiiktookii kiyyaa akkaawuntiin tiiktookii kiyyaas Dr. Birboo Caalaa jedha. Telegiraamiin kiyyaas Dr. Birboo Caalaa jedha. Kana jettanii sirchi gootanii argachuu dandeessu. Achirrattis wajjin haasa'uu dandeenya. Fayyaa ta'a, fayyaan faaya.